Ay, kolcha qilleensarraa na buusani. Qilleensarraa nu buusullee hin danda'ani. Haasoon bikkuma briefman isinii kan nu barbaade. Qaallichi dheengadda qabsoo ilmaan Oromoo siyaasa takka immoo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee beekan gulummaa biratti interview godhaa ture. Hattichi hawaasni ilmaan Oromoo irratti dalagee bittinneesse. Sunii duraas biltsiginnaan takka immoo oppiidiyoon waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaan shira akkasii sun daleede hawaasni ilmaan Oromoo hayyuun ilmaan Oromoo irratti dalaganii bittinneessan. Hedeekiin nu kanname jechuudha dalagaan nu bahe. Bantii puftaa beekan gulummaa ol baaseeti populaara godhe. Arra ODM maali mahal miidiyaan gabbaaseeti qabsoo ilmaan Oromoo bu'uura ilmaan Oromoo ABO arrabsiisaa jira. Gama biraatiin obbo Beekan gulummaa arraan tana hayyoota keenya doktoroota keenya lamaa fi Agumaa Bayisaa interview godhaa ture. Interview sun irrattis mama guddaa godhame. Doktorri keenya akka kalee akka dheengaddaa sunitti maarree minxoole fidanii lakki akkasii miti. Suni waa takka waraanillee quban qabu. Dhibbaa dubbanna. Waraanni quban qabu. Maaltu maaliin ni beena gama duubaati. Hin dubbannu jennee usne malee. Laagaan nu anneexaniiti ammaan tana nu haqqisiisu barbaaddan. Maaliif marroon hin dhiyaatin? Maaliif jaal gammachuu abboyyee hin dhiyaatin? Jaarsini dhukkubsataa maa jaarsa fiddan? Hattoota. Suni akkas jettanitti himtanii mas. Waan biraa jettanitti himtanii. Kijibdoota. Waan isin godhaa jirta wayi wallaallee nuti. So doktara keenya achirratti maman godhin. Waraanni bilisummaa Oromoo akkatti maallaqni isa dhaqqabu ganama duraatiinis murteeffatee jira. Waboo taask foorsii kaayyatee adde saamee achi kaayyate. Raajuu guddataatii fi beekan gulummaa waan walitti mimicciiraa jiran tajirtuu jira ni beeyna tana. Eessarraan dubbiin tun shurufkaa jirti ni beeyna. Tiimni fanjiin Lammaa Magarsaa ammaan tana dhukaa jirti yeroon isinin jiru wanni kun hiddisaa gaffa godhaa yeroon isinin jiru nan amanne jechuusin. Arras borus national security qabsoo teenyaa hin abadan dhumnee dhabanna malee. Arra waan deemaa jirtu harkaa jirtanii jechuudha. Waan nurra gaggeeffamaa jirtu. Qaallichi tortoraan bamtii puftaa qabsoo bilisummaa Oromootillee hin beeku inni isa paakoo ture. 92 dantaa mataa isaatiif itti seene. Arra mahal miidiyaan gabbaasee yeroo bantii puftaadhaan nu arrabsiisu namni bantii puftaan akka beekamu godhe beekan gulummaati. Beekan gulummaati. Ni beeynaa jechuudha. Jidduu tanatti waan deemu jiru waan arku jiru waan ifaan arku jiru jira. Dirqamaan nurra ta'a Iboolaa kana dhaabsisuun. Iboolaa deemamaa jira jechuudha. Arraas boruus. Raajuu guddataatis beekan gulummaatis. If sirreessan. Yoo if sirreessu baattan immoo spiichiizaa afurii kaniin qindeessee akka Nikularaatiin isin dha'uun qopheessee jiran. Sodaata kan qabu jechuudha. Arras borus waraana keenyaan kompromaayizin goonu. Lammaa Magarsaa yoo jaalattan mataarra baadhaa deddeemmadhaan. Deemaatii okarra baadhaa deddeemmadhaan. Qabsoon ilmaan Oromoo dhiigaan tattaraaram ta'es geesse. Arraan tana laala bantii puftaa namni ol baasee nama godhe. Beekan gulummaati dheengaddaas dhaabbatee waraana hattummaadhaan ka biltsiginnaan jaaramee deddeemaa ture. Ka interview godhaa ture. Beekan gulummaati. Dubbii dheengaddaati irrattillee arra doktoroota interview godhaati doktortichichi keessaa kee ani abbaa caalaa taate wajjin qabsaawaa jira. Marroo abbaa caalaa taate wajjin qabsaawaa jira. Manguddoo iyyuuba qabdi. Dheengadda Finfinnee walakkaa ta'anii Abiyyi wajjin ishoo janii ittoo diddiimaa micciirratanii gabbahanii biyya alaa tana keessatti garagalanii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu qabnaan kuni burjaajii siyaasaa waan jamtu. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa mataa isaa qaba. Jaalmarroon ibsee jira jechuudha. Shira isin shiraa jirtan kana immediately dhaaba. Amma tatteantu anaa fi raajuu guddataa anaa fi beekan gulummaa harka walitti ol marannaa wal qopheeffuu qabnaa jechuudha. I don't tolerate. Takka keessatti isin beekaa jechuudha. Connection isin Lammaa Magarsaa hojii qabdan.
Kadaba. Arrab dhaabni adda bilisummaa Oromoo khadiiga meeqaan tattaraarame banti puftaan dhaabbatee abaaraa jiru afaan Amaaraatiin maqaa isin ati beekan gulummaa irra qaqqabdeetiif. Nama dhabdee kee interview godhu moo beekamuu barbaadde? Nama yeroo interview illee gootan nama silaa value kaasullee silaa interview gootanii waan takka. Arraatis arrabsamteeti nutilleen arrabsamnee arraa ilmaan Oromoo hakutaa kudha takka arrabsamee qabsoon ilmaan Oromoo hundatti arrabsamaa jirti. Jaallawwan keenya kadumanilleen arrabsamaa jiran. Because of who? Because of you beekan gulummaa. Arrollee dabachaan jirtan siif raajuu guddata. Dirqamu jirraa jechuun maboota haqqisuudhaaf. Yoo adabattanii yoo dhiistan qabsootan. Yoo qabsoo waraanaa tana nagayaan lafa keessanii dhiistan. Yookaan immoo faayila takkaa ilmaan Oromoo dhageeni hin beekne takka takkatti isin ol baasa akkasitti ilaala. Sodaa takkan qabu jechuudha. Anaa wareegama fudhata. I will take the full responsibilities. Dila arraa isinirraa usne. Akkamitti abbaan guddaan interview isinirra bees niin beekaa jechuudha. Maal keessa tures niin beekaa jechuudha. Maal jettaniinis niin beekaa jechuudha. Akkamitti wal hahataa jirtanis niin beekaa jechuudha. Qabsoo ilmaan Oromoo ta waraanaa arrallee quba keessa na jawarraa ol kasa. Yoo dantaan isin goote akkuma duratti burjaajii uumaa turtan suni deemaati burjaajeeffadhaati hawaasa sabbata hiikkachiisaa malee maqaa waraanaa keenyaan daldaluun hin jirtu. Maqaa waraanaatiin daldaluun amma booda dhaabbattee jirti gadaa duratti sun isinii geesse. Barsanteejii irraa muranii lifcaacatti gad darbuun dhaabbattee jirti tana dubbachaa jirraas. Tana ta deemaa jirtu. Tana ta isin adde saamiyaatti jibbitan. Tanaafi adde saamiyaatti dhiibaa jirtan. Adde saamiyaa mudhii isii hidhatteeti lifcaacatti gad hin darbitanii arraas borus waraanni hawaastichi dhibba kaninaan dhibbaan gargaarama jettee isin dura dhaabbatte. Tanaaf kokkee isin qabe. Arra garagalchitanii kun arraan tan nu arrabsiistan. Mama adda addaa gootan. Shira keessan warra doktoroota jinni maarra jirtu. Isintu ilmaan Oromoo arrabsiisaa jira. Isini. Nuti beekaa ifin jettan malee namni ka keessanii wallaalaan jiru. Quba qabaadhaatan. Maal miidiyaa waan jechaa jiru. Ilmaan Oromoo ka miliyoona 50 irraan tan arrabsaa jira. Deengaddagaa beekan maali banti puftaa kee ol fidde beeksiste arra maalaa godhu kaa garagalee nu arrabse. Arra qabsoota naga cabsuurraa irra dhaabbachaa jirtanii. Xiqqoo dura pirogiraama keetirratti dooktartichi maal jechaa ture? Akka kalee pirogiraama dheengaddaa sunitti walitti qabanii woboo gargaaru ani abbaa caalataati hojii nuti abbaan caalataa eessatti mee dhufeeti mee naa ibsaa kaame. Dheengadda abbaan caalataa obboleessaati hojiilleen caalataa hojiin biyya keessa ture. Abiyyi bira ture. Arra akkamii gabbee marroo bira naa dhaabbataa akkam godhuu barbaaddan hawaasa kana. Hagam takka hawaasa kana sobuu barbaaddan. Niin beekaa jechuun raajuu guddataa anaa fi isin lachuu bikka takkattiin I'll take care of this. Isin lachuutu sodaan qabnu jechuudha. Arras borus waraana kana qeensi takka irraa buqqoo. Ni beeyna ijoollee qeeroo eenyu funaansaa jira. Akkamiin funaansaa jirtanii? Qadaaba. Takka teessanitti fuularratti isin maxxansa. Gara isin jala deemtullee haada sii fanniseetiif hin taa'u jiraaf. Anaa godhu jira. Dhiiraa godhu jira gama duubaati. Qaba afaan keessan nu arrabsiistan nu sablistan qabsoo ilmaan Oromoo if booda deebisuudhaaf arrallee wixxifachaa jirtan. Dheengadda marroon guututti bar assessmentii lafa kaa'e bar. Hawaasa ilmaan Oromoo wanni isin beekuu qabdan bar caasaa marroo penetrate godhanii seenanii waraanni adda bilisummaa Oromoo guututti bar dhaabbatee hujii dhaabeeti bar assessmentii keessa seenee bar qormaata keessa seenee bar. Maaltu maalii irratti? Ilaahan qasa darkaa chipsiif keessa waraananii waraana keessa dhaqanii hogganoota waraanaa dhabamsiisuudhaaf yaalan takkatti. Wal babbeeyinaa bar. Attuutan afaan yeroo gaazaa lulluqqatteeti shamaan shuu akkatti isin hin jiru niin sobe. Waa meeqa liqimsee deemaa jira waraanni kun mataa qaqqabate. Waraana kana hawaasa kana duratti nu mammiine ni jirraafi. Thank you to social akka duratti mulqaa fi mulqa meeqa mulqitan. Dhiira meeqa waraana bira dhaabbate mulqamte eenyu kasum kana mulqu isintu na mulqa mulqamtoota. Oli himnaa jechuudha.
Thank you beekan gulummaa kunoo gadhaabbatee irra nu arrabsaa jira. Umaa rakkinaa miti. Arram bantii puuftaa anaaniif siinis nu hundaanuu waliin walqixa gaallaa nuun jechaa jira. Egaa si ol baasee si populaara godhe. Arrollee kuna programma keetirratti gaa doktorticha mamsiteeti boca haasaa jirta. Dheengadda gadhaabbatteeti qaallicha. Wallagga keessa ijoollee ilmaan Oromoo bittinneessaa jiru. Ka biltsiginnaan maallaqa falaa jirtu. Achira dhaabbatee interview godhaa turte. Beekan gulummaa eessa nu dhaabbachaa jirta. Abbala isaa kan yennu hime qaame. Eessa nu dhaabbachaa jirta. Tokkichummaa Oromoo dhaabbattee irraan nu dubbata. Si tokkichummaa Oromoo eegaa jiramoo si ilmaan Oromoo diigaa jira if gaafadhu waan han gaafatini. Arra mahal miidiyaan arrabni nurra kakkaayamaa jiru qaallicha bantii puuftaa isa pa'a koo kanan ka Mangistuu Hayilamaariyaam jalaa ka'ee dhaabata bilisummaa Oromootti makame 91 dantaa mataa isaatiif jecha dhaabbachiisteeti qabrii mul'isa abbaa gadarra fincaasaa jirta. Qabrii Laggasaa Wagiirra fincaasaa jirta. Nama jetteeti an silaa miidiyaa sun bittinneesseetiin keessaa ba'a. Burjaajii siyaasaa gaddaabsiisaa ilmaan Oromootirra. Burjaajii siyaasaatiin deemaa jirtani. Ilmaan Oromoo sabli sun isiniif ga'a. Ni beeytan jennaan jaartiin kabiiraa gabbaatee kitaaba dhiixee jan. Takka keessanii beena waan ittiin keessa jirtan. Eenyu hojii qunnamtii qabaa biltsiginnaa keessaa isin beeknaa jechuunuti. Faayila keessan barbaannaan fuularratti isin maxxansina. Waraana bilisummaa Oromoo arraas nyaachisuu hin dandeessan, arrollee ajjeesuu hin dandeessan, tuquullee hin dandeessan, hubarraa kaasuu hin dandeessan. Waraanni bilisummaa Oromoo smartidha, sharpidha. Waan isin wixxifachiisaa jira jechuudha. Bikka isin wixxifachaa jirtaniif harkaa jira jechuudha. Jaalgollichilleen akkamitti ichirra dhufee nan beekaa jechuudha. Iccitiin beekani. Iccitii sun hin beekaa jechuudha. Daqiiqaa sun keessattiin maaltu maalii gargar hubadhe jechuudha. Tanaaf ijaarsi lakkii gaafiillee fudhadhu jee ulaa isin iggachuuf jechuudha. Yoo mi'aas akkaawuntiidhaan waraanni gargaaramaa. Eessatti? Garagalchitanii abbaa caalalataa mintoo diraamaa kana suni ni gaha. Amma booda ni gaha. Dhiiga qeerootiin taphachuun isin taatu hulaa isin jalaa cuccufaa jirra. Everything is locked. Kada duratti ishoo jennee haga takka waliin haasoineeti leenca meeqa dhabne. Dantaa mataa keessaniitiif jecha keessa waa laallachuuf jecha garagalchitanii isin irraan tana qabsoo ilmaan Oromoo irratti shirri dalagamu dhaabbanneen laallu. Hawaasa kan ni barsiisnaa jechuudha. Arraas borus hawaasni hubadda. Adde saamiyaadha ta'u marroonii fi jaalgolli gammachuu abboyyee isinii kaayan. Kallattii suniini maallaqni isaan bira ga'a. Jarattiin taan hundinuu ma'aashaa fi koomishinaa fi jinni irraa fudhattee kiisha si daldalattee teessee mindaa walii baasuu deemti. Hattuu naa dharaa'u. Akkanaa miti amata qabsoo ilmaan Oromoo akkitti isaan burjaajaysaa turan. Sayixabbiyyoo sitaaraa hidhatee qabsoo ilmaan Oromoo fokkisee ilmaan Oromoo duydarraa akka garagalan gooyse eenyu if gaafachuu danda'u nurra jira. Kan qabsaan achi dafkaa dhiiga isaa tufaa jiru waraana bilisummaa Oromoo lifcaaca dura darbitan. Eenyu akkas gooysaa ture. Wal babbeeyinaa jechuudha. Arras garagaltanii waan biraa bocuu barbaaddan. Sistemaatikaalii waraana kanarra shira isin dalagaa jirtan hin wallaalle. Teessoo hunda keessa jirra. Eenyu keessanii faayar godhame. Eenyu keessaniiti waraanni bilisummaa Oromoo nyaapha jee isin rakkatame takkattiin siig maxxansani. Ni gaha. Tapha dhiisa. Obboleeyyan keenyaa dhumaa jira. Xiqqasho bar hawaasa kana mee xiqqasho wannan goonu jenneeti usne malee bar takkaa keessanii gubbaarraa kaasnee kam isin kamtu biltsiginnaa hojii dalagaa jira bar maxxansuu dandeenya nuti. Kan beektanii akkasitti. Yoon beene beekaa. Yeroo mataa qaqqabannee akka dambaarraa isin deemnu dambaarraa isinitti hin fakkaatina. Saphii ta'e isaan lakkooynee beene nuti. Maali? Dhaabaan please. Nigga, it's enough. Enough is enough. Hubni takkan deebi qabsoon tuniif boodan deebitu galma geessi. Arras borus murteeffannee lafaa kaane shirrinii fi qoqqobbiin siyaasaa har takkan deetu negotiation wanni jamtu hin jirtu. Dilaarraa negotiate goneeti dhiiga ilmaan Oromoo akka lagaa ganneen akka bishaan ganna qame. Dantaa keessa nuu jira si fakkaatte. Hawaasni ilmaan Oromoo bilisummaa haqa qaba.
No more negotiations. Hin barbaannu jechuudha. Eenyu wajjin negotiate goona. Zinnaara kiyya caancee fadheetiniif dura deema. Maal garreen maal hiikkanne. Dheengadda dhaabbatanii barba'u. Waraana kana baajatarraa murtanii bar. Hudhaa guutanii bar. Ijoolleen bar kabal takka dhabdee bar ranta qawwee hirkistee bar dhayixee hidhamte. Nama jettanii sanummaa gabbaatanii afaan babbantanii waa meeqa xibaaruu barbaadanii hattoota. Maa kijibdan. Jawaaritu waraana galchee. Jawar qaftii waraana galchee. Takka takkaa keessaniin itti dheetanii hikkadhaan jenneeni. Hin jenneeni isin. Maal garreen maal hikkanna ijoolleen isiniin hin jenne. Gaafa ijoolleen jabaattees garagalte mataa olii qabatanii fiigaa dhuftanii jechuudha. Sanuu chipsiif keessanii hattoota. Way wallaalle ka isin keessa ka ubbar dhaabbatee yaa leenca kiyya kufaa kuffisaa deemaa jirtaati. Chipsiidha keessa jiraati. Ifirraa gaxarii isin nun jaabar. Ilmaan Oromoo leenca meeqa qaban abbo. Dhiira. Dhiira beena barka yeroo abbaan abiyyi duubar ka bira dhaabbatu takka beena barbo. Waan hin beene sitti hin fakkaatina. Muliisa. Bantii puftaatis namni nama godhe beekan gulummaati. Qaallichaatticha bilxiginnaan ergattee Wallaggaa fi Shawaa keessatti ilmaan Oromoo gudeedaa hataa ture. Ka maqaa qabsaa'u sun hin daddeemu. Ka nama godhee dibbeetitumaa ture. Beekan gulummaati. Arraa hayyootaan walit nu qaba jeeti. Achi keessa doktarii tokko mama godhaa jira. Kunoo akka kaleetti yoo tokkichummaan feesaa ta'e maa addi saamiyaa jala tokkoomu diddan. Maa diddan. Maaltu keessa isin jira? Daldala keessa isin jira? Maasha irraa dhabdani? Koomishina irraa dhabdani? Koomishina irraa dhabdani? Hin jiru haa koomishni. Barana waraanni kallattumaan harkata. Waan barbaadu. Waan hawaastichi kennuuf kallattiin sumuuniin takka osoo hin tuqamne. Haqa suniin siimaa jechuun sodaan qabu. Isin meeqa waraanni faayir isin godhe? Isiniif hin banna laal akkasitti. Batala godhe isinii baqeessaa jechuudha. Garaa isin. Faayir isin godhe meeqaa keessan isin rakkatabe. Arras borus ijoollee waraanaatiin nyaapha gante kaayyoo gante itti katabaanaa jiran. Ali dhiisatis kutte. You finished my. Hakon siran ture video sun. You should have left it. Ijoolleen waraanaa hagam takka appreciate gote anaaf beeka. If sabliste maali tanneen soda. Tanneen bar dhukkuba oliitii bar. Tanneen bar maali Ebola bar. Ebola contagious. Hatattamatti ukkaamsuu danda'u nurra jira. Yeroo gabaabduu keessattis ni ukkaamamti. Dhibbattiin sinjaa. Sodaa takka hin qabnu. Eenyuuf namaaf hin qabsoofne kayyoo bilisummaa Oromoo akkitti galmaan geenyu haqa suniini. Yoo Ebola firoo dhiisnu taate Ebolaan gradualiidha. Spread ta'e ijoollee nu jala miidha. Hawaasa nu jala miidha. Akkan akkitti qeyroo teenya cimtuutti dhabaa jirru. Leenca meeqa katti dhabaa jirru. Imimmaanti duggachaa jirru. Bifoota akkanaati. Ijoolleen biyya keessaa maal jechaa jirti? Eenyu ka faayila isaanii gakkannaa jiru sa? Eenyu ka biltsiginnatti faayila isaanii kannaa jiru? Hin wallaallee bar. Yeroo gabaabduu keessatti bar haadaan isin funaanu teenyaa barnuti. Gaddaaba. Quba qabaan wal quba qabna. Teenya kana amma boombii irraa boodaa talammaa magarsaatiitu dhoohuu deema balayyan kiyya. Dhoohaa jirtis. This is what it is. Dubbii lammaa magarsaa yeroon isin jedhu ani hin sobne because I know a lot. Waa hodduun beekani. Garaa keessatti maa jennee teenyaan malee. Kanatti hin burjaajayna. Every time ol baanee update isin goona. Dantaafi miti keenyas gubbaarraa lallabu. Beekumsaafi miti. Ani hin beekamin. Gaafa qabsoon tun galma geesse ani akkuma nagaa kiyyattiin hammaalladhee jiraadha. Immoo qabsoo ilmaan Oromoo warri burjaajeessuu deemu final stage isii geenye jira. Reefus dubbadde ammaas isiniif hima. Waldayninii fi akshinni garii kakasosso'aa jiru the final stage boombii irraa boodaa talammaa magarsaa tana buqqisuun dirqama nurra taate. Tana firraa eeguun tun immoo akka isin hin cirre akka qabsoota isin hin burjaajeessine akka isin hin galaafanne harka dhibbatti sa'a 24 dhaabbannetti isina. Gana dhiirtee harka waliin marattee waliin gabboo teesse. Who's gonna back off ni ilaallaa jechuudha. Ijoolleen qabsoo tana xumura bira gahuudhaaf baatii 6 keessatti pirogiraama godhattee deemtu tana amma ukkaamsuu deeman.
Baatii jaa keessa pirogiraama godhattee deemaa jirtu tana if booda deebisuudhaaf deeman. Tana keessatti negooshiyeeshina barbaadanii negooshiyeeshinaan kursii waliin sheshir godhu deeman. Ijoolleen tanan barbaaddu. Ijoolleen wanni barbaaddu qabsoo galmaan geenyeeti hawaasni ilmaan Oromoo waan barbaaddu suni if keessaa ol baafataadha. Tana isaan rakkee jechuudha. Lafee laagaa danqartetti taate. Hawaasni ilmaan Oromoo nama jaalatu suni ol baafataa tana ijoollee murteeffate. Tana marroonfaa murteessanii jechuudha. Tun egaa akkamii isaanii liqimsamti gaa. This is what the problem is obboleeyyan keenya. Namni dhaaba adda bilisummaa Oromoo gargaaruu barbaade kunoo dhaabni adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jira. Miseensonni qabsaawwanni mana hidhaa keessa jiran. Kaanis karabaattaa qaarateeti galgala waajjira lammaa magarsaa taatuun beekani achii ittoo diddiimaa dirgim godhaa jira. Suni achi dhaqa. Daf Lal waboo bira jira. Waboon akkitti gargaaramtu sumuuni ati baastu suni aadde saamiyaan si futee kallattiidhaan akkas si geessiti. Akka waldayaattis yoo wal jaarte aadde saamiyaa teenya mee karaa nu qindeessateen itti gaafatamtoota waraanaa kallattumaan dhufanii oltee bultee leenca kiyya ulfaadhu sinjan gibirrirraan kafalamu qaraxnirraan fuudhamu lifcaacatti gad darbuun hin taatu waatu jiraa yeroon isin jiru tanaa jechuu dubbiin jirtu takti aantu boombiin lammaa magarsaa shoora siyaasaa kana burjaajeessuudhaaf abbaa caalalataa kana amman guddoo dhagaanni maanta dheengadda faa rabbi jaatime mee rabbi jaatime dheengadda abbaa caalalataa faame dheengadduma finfinnee keessa ture akkamitti waboodhaaf jee maallaqa guuruu danda'a ni fakkaatti tun fakkeessi yoo taate malee magan dirrumatti nama hatulleen hin danda'amtu bo beekan gulummaa keenya baga nu arrabsiiste arragaa kun akkatti difeendi gosuutu beeka banti puuftaati suma ol baase suma nama nu godhe qaalicha kaan taatu hawaasni keenya bikka buutee hin jiru arra kunoo karabaattaa qaaratee finfinnee keessa nu deddeemaa jira suuraa sii maxxansine dheengadda qabsaa hojjattee nutti as baaste gaahe agartee waa hodduu jira meeyatummaan if laale arrallee doktara keenya ka programa keetira dhiyaate suni maman godhinii jennuuf wanni dheengaddaa nuti hin beeynu waraanni bilisummaa Oromootu quban qabu ganaadha waa meeqatti gatteenye waa laaluutee deemnaa kanuti quba qabnu ka adde saamiyaa jalaan deemu jiru suntu waraana gahaa suni dubbiin jirtu doktara keenya maman godhinii kana dirree dubbannaa takka jaalmarroon akkaawuntii dhaabaa jalaan na gargaaraa jeetis hin beeku gargaarsichi nan dhaqqabu na hudhanii ilmaan Oromoo na bira dhaabbadhaa na hidhachiisaa asiiniin cabsee isinii ol bahaa akkasikin unje akkasitti yaanus yoo dhaaba gargaaraa jettan dhaaba gargaaraa jaa haqanu hima dhaabaafis ni buusna ta waraanaa immoo ittiin daldalatina waraanni karaatti maallaqa harkatu qabaa dirratti masini batalaqee miti warra garii keessin sila waraanaan bocuu barbaadda waraanni itti gattaa ifirraa fire alay abbaa waraana hogganuu barbaadu waraana keessa taa'aa way wallaalee tanas meeqaf nageetti jen ta chipsii dirattee dhuftee fi ta waraanaan ala taa'ee hogganaa fi maarree minto hogganaa waraana keessa jira waraanni sun murteeffate ta gama biraa taafte waraanni kuyyoo galma ga'e ilmaan Oromoo waan barbaaddan feetu Maraara feetu Baqqala Garba feetu Jawaar feetu Daf Lal mayyaamin amare Daf Lal hin ta'u ni haara Daf Lal mayyaamatina feetan marro ka isin barbaaddan sun isin tolkaa ya tabbalayyan kiyya waraanni bilisummaa Oromoo tana murteessee deema burjaajiin siyaasaa uumamte qeeroo bilisummaa Oromoo guursisaa jiru eenyu tana buruu ganama almaxansu teenya sokkeettaa lammaa magarsaa kana ni beeynaa jechuudha. Tanaan mataa nu garangalchina halkan gaarii guyyaa gaarii ulfaadha nuti arraas taatu boruus taatu ABO'n ija teenya lubbuu teenya dhiiga keenya. ABO'n taleen cola taatii miti. ABO'n akka qaallichi joosunitti atoomsaa fi maarreef mintoo joo miti. ABO'n ta ilmaan Oromooti. ABO'ummaan namni dhufe nama Oromummaadhaan dhufe. Tana tanuti beeynu arras borus defend goona wali qabamtee bantii puftaatii fi mahal miidiyaanu
wali qabamtee haa dhuftu. Eessa deeti? Akka suurataatti wali qabnee jennee bira dabarraa. Suurataa hungeessu. Tanneen sareeni. Tanneenis laaraan tana gabbee abaaworratti abaawoon shiftaadha. Abaawoon minxee jettee dubbatti. Abaawoon dhiiraa bar. Abaawoon kormaa bar. Abaawoon bar dhiiraatiif bar bira dhiiga gannaqeefi. Yoom naanye. Arraas borus dhibbaa dubbanna kana. Abbaan baabura qabsooti irraa gabbu'e numa deema dantaa abbaan laallate ala idigaash. Ala idigaash. Qabsa wal dhaalaa deemti. Taana tadeemaa jirtu. Jaalannu jibbinu galma keenya baatii jaan kana keessa isin garsiisna. Ijoolleen teessan baatii jaa proogiraamni isin qabdu baatii jaan tana mudhii naa hidhadhu leenca kiyya. Yaa hawaasa ilmaan Oromoo baatii jaan taniif naa qaba. Harkuuf jiraattan baatii jaan tana keessatti yoo goolabamu baatte. Dila arraan tana amata meeqa guutuu gaggara galchan isin xafan. Tara takka isin gurguran. Tara takka achiin isin wanna godhan. Dinnee dida. Hin fudhannu. Qabsoo galmaan keenyatti hafuura fudhanna. Daldalli siyaasaa ka dhiiga ilmaan Oromootiin daldalamu ni gaha period. Ni gaha. Takkitti tana ifnu qaba. Plus or minus baatii jahan isiniin jedhe. Baatii jahan tana ilaalaatti. Chaansii nu kanna. Qeeroo generationaaf chaansii kanna. Tana ta gaafachaa jirru. Tana isaan bocuudhaaf hatuudhaaf karlattee adda addaatiin wixxifachaa jirti jechuudha. Hin danda'amtu hin hayyamnu nutis. Dhumnee dhabamna malee. Halkan gaarii guyyaa gaarii bikka jirtanitti dhiiga nu danfisaa jirti. Daf Lal magaalaa Melborne irraa waan hin dubbadde anaatti gaafatama.